شيخ محمد زبوري يا آل جابر ريسي وكبوتت دورون دندا أنا وانتي أرومي موجودو فالمدوبي إيه هو مسلم موجود في إن شاء الله كتابة أصولا كان أقراني كتابتي غريغري مصطلفا أصول الفقه فقراني كستي مولدين قديم نما وات قبي خيون أرجس نما يو تربان تقطعت بيرن دقيقة نقول ثم تو أذنك جنبي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جاء خالقنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان في كل مكان إيغا قبي أرانتنا كما بيكمو داوي مسجد يوقعو حلقة يوقعو مجلس شيخ خينيا شيخ قدا درسا بايك أراسي سودان بيكمن شيخ محمد زبور يوسف أرانتنا أجت أرقمنا جيشون أكما غا مجلس ساني داوتودان مسجد إساني تيفي درسوس إساني تيفي حال إسان إتي برسيسا جران اللي دفني لالي خيستي أرقمني قراسسو إسان اللي إسن بران غهون كينيا نبيكما أكسوما غا منت اللي شيخ خينيا وجين تيني هاسويني سري والبري غافي تكتكالي إساني فداليسيني أران تنغا إساني والبرسيفنا شيخ خينيا شيخ محمد زبور يوسف kan ilmi qaraasi suudaan hoggaa dheeraa qaban kan darasoonni baay'een oromiyaa guutuu keessaa dhufanii bira baratu jiran arra isaaniin wal isin garsiifna sheekha keenya wajjin turtii gaarii jecha meeshayni keenya gaa salaamtaa eega isiniin jaan booda maqaa isaaniitii fi iddoo dhaloota isaaniitiis asumaan akka itti fuftan sheekh Muhammad Zabuur tafaddala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خنافو سلامتن نجا سنتين وعجوجا خن هواي جورا نتي هرجما لتأتي جيتشو أما بودتنا إيجا هرجين الدم باتي جيتشودا قاف درا هرجين قاول ما توتوكو قاف سانجا قاف ما توكو سنين دلت جيتشودا كسي نانو دارو لبو خجامتو kana ganda hujufa jedhamutti jechuudha milqaa'ee gaditti jechuudha naannoo sanatti dhaladhe jechuudha chumarraa naannoo sanitti dhalanneetuma chumarraa guddannee ijoollummaan achumarratti jechuudha qaraatii chumatti eegalle jechuudha. Maashaallah shayni sun amma lubbuun ni jiranii kasiin dura quraana irra eegaltan. Injirani namni jiru isaan dhiisii warri boodarra qaraanee nama waa xiqqoo nama muraasa jira malee amma namni jiru jechuudha. Eegas boodoo achumatti guddattamoo bakki biraa ta'edha. Achi boodan achirra Sheekh Umar Bushiraa jedhamu obbo durallee isaaniitu gammoojjii isaan deddeema waan taaneef nama sanillee isaantu erga jechuudha. Achi boodan Sheekh Umar Bushiraa irratti quraanaan sossoonee jirratti tajwiida qaraane jechuudha. Sheekh Umar Bushiraa irratti jechuudha. Sheekh Umar Bushiraa jechuun gaa sheekha beekamaadha. Da'waa godhuudhaan hedduu kaasan isaallee beekama. Isaallee Rabbi haa araaramuuf jannata Rabbi haa kennuuf. Eeganaa duuba jireenya keessan maatii eeganaa hoggon dhaga'oomma zamana nuti isin bira qaraanullee hara bookee kanattis ni manii kan bookee tan akkami. Daaroo labuutii walitti dhaabbatti moo akkamiin? Dachiin gadii suni daaroo labuu tana waa walitti dhaabbattuuf jecha reefni kunis gamana jira bookee tana bookee guddoo fi xiqqoollee jira waan ta'aniif abbaan keenya kuni nu malee nama biraan qabu waan ta'eef jarri sun ofitti dhiyeessan jechuudha. Achi bira galchanii siif gargaaree jedhamuun kasi inni numa bichaa kan qabu barmootatti nu kenne jechuudha. Kanaafuu duuba amma isin sheekha warra bookeet isiniin jenna moo daaroo labuuti moo lachuuti? Ani lachuuti. Achi dhiisii bakka guututti dabaluun danda'a. Kana waan ta'eef. Oromii moo guutuu falmatuufi? Muslima guutuuti jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya sheekha kan ibsineef iddoo dhaloota isaanii naannoo gammoojjii tiifattuudha daaroo labuu. Achirraan bookees turanii maatiin isaanii bookees daaroo labuutis ni jiraatanii shayni akkuma jaangaa sheekha Oromiyaa guutuu miti Itoophiyaa guutuuti jechuu dandeenya. Itoophiyaa miti addunyaa guutuuti jechuu dandeenya. Firiin isaanirraa facaate
ardii hundarra facaatee waan jirtuuf jechuudha. Mee sheekha gaafii tanatti aansuudhaan silaa gaabii akkama namni ilmii baratu olii gad deema waa bakka takkan taa'u isin inumaa sadarkaa kana gahee dhiisii anuu kabiirri akka isinirraa qaree xiqqaan kun goda hedduun seedhe. Bakki isin ilmii baratuudha naannoo itan keessa naannoo kanfaa sheekha kanfaa silaa waa haasoytaniin fixxanii mata gurguddaa tokko meerraa. Akkas namoota hedduudha kanaafuu lakkaa'ameen danda'amu namoonni gartee nu duraatis amma warri akka Bukaarii fa'as warri akka Muslim fa'anis warri uummannoota gurguddaa gara dhibbaa caalatti lakkaa'amu haafistoonni gurguddaan cuftinu sheen isaanii waa lakkaa'amee ammana jedhamee murteeffamee kennamuu danda'u jechuudha deebisaadha. Haa ta'u immoo egaa Sheekh Bushiraa sanirraa sossoone boodan Sheekh Mujjiloo jedhanii garma lamuu kana keessatti nama tokko Sheekh Ahmad Watarirraa galee achi san bira teenye fiqii jammarree fiqii Shaafii kana oofne achi boodan fiqii Shaafii kanaaf gara Arsiidhaa dabbarree gara Jajuufaa akkasitti Sheekh Imaam fa'aa jedhanii warra Wallooti jechuudha. Sheekh Hussein fa'aa jedhanii warra ammas Arsiiti jechuudha. Uummata sanirratti jiranii jarri hullubuudhaan jiran amma namni tokkodhaan hin jiran. Akkasitti fiqii san sharii fi matinii cufaa'oo waan fiqii Shaafii san qaraanee finnee akkasitti gubbaa gad deebine jechuudha. Arsii keessaa amata torbafaa ta'e. Maasha Allah. Arsii keessa kitaaba fiqii baratuuf Sheekh Ahmad Watarfarraa illee bakka hedduu turtan. Amma Arsii fi Harargee lixaa tuttuuxan Harargee bahaa tana keessa hoo bakki dadha'itan hin jiru. Tanaas walumaamee sheekota achiiti. Akkasitti achi boodan gad deebinee agguudaa gad deebinu Sheekh Ahmad Madar jedhaniiti. Bookee tana keessa nama jabaadha nama tawhidaati. Isa sanirratti jechuudha kitaaba usuula kana qaraanee kitaabotii garii mustalafaa usuula fiqii faa qaraanee akkasitti achi boodan hadiisa jammarree hadiisatti qogguu jammarre boodan akkasitti Harargee gadii kana keessa gakkutne jechuudha. Harargee gadii kana keessa gakkutne booda namoota hedduu bira deddeemne hadiisa kana qaraanee hanga Bukaarii Muslimitti qaraanee achi boodan kara gaara mul'ataa dabarree gara mul'ataa kanarratti tafsiira nama tokko jabaan jira darasaa Sheekh Abdullaa Tuqurraa nama qara'ee Sheekh Uliyaa jedhanii nama sanirraa akka qara'e Sheekh Abdul Jaliil irratti jechuu akkasitti qaraane akkasitti achi boodan kitaaba Arabiyyaa gara fanni 12 13 ka jedhamtu achumaan sheechichi sun waan san waan beekuuf jecha isii sanirratti nu hubachiisee waan nu kaasuuf jecha achi booda waan san eegalle jechuudha. Achi boodan eega waan sanii Arabii tana guutumattu gamaa gamana deemnee gara Sheekh Ahmad Watarirraa ni dhufne achi gara Fadiisitti illee Sheekh Usmaan Baqqoo irratti illee ni dhufne Haji Muhammad Tararaa fa'aa yoonoo karaa gadii sanillee ni buune bakka hedduu buune kitaabotii lugaa Arabiyyaa sanii ilaa manxiqaa ilaa wahiyyuu ka jedhamu gara hunoo dadarkanaanis jechuudha laga gabaa kan jedhamu Sheekh Ibraahim Birxiil jedhaniini namoota kana cufarratti waan aduudaa qaafii waan manxiqa fannoota cufaa kan lugaa Arabii jedhamu jechuudha achirratti fidhe achi boodan hadiisatti deebine jechuudha hadiisa Sheekh Haji Yusuf illee xiqqisho khutbaa ciruma jechuudha laga Sheekh Adam kan laga Sheekh Adam kanallee khutbaa Bukaarii tiif jecha dhufe khutbaa Bukaarii tokko takka mujallada lamaa tokko hedduun qaraamna jira sheecha san ammoo bakka inni taqara hin beeyne isuma sanii imaammanne kan namni akkatti nu jala yaa'u bar nama 300 nu jala yaa'a dhayitan akkasitti dhayinee hanga sanii bullee achirraa Sheekh Adam Tuulatti dabarre jechuudha. Sheekh Adam Tuula irratti akkasitti Bukaarii qaraane achi boodan Musliimis xiqqoorratti jammarree achi deemnee Sheekh Ahmad Watar bira dhufne Sheekh Ahmad Watar kana gama lugaatis tara meeqatan bira teenye achi boodan ammas hadiisa akkasitti qaraane gaafanni hadiisa kana ilaa Muwaxxa'ii fi ilaa Wahiyyuutti fidne booda achi boodan gaafanni birallee jechumatti qaraane akkasitti fannoota hedduu osuma oliitiin gad deemne nama waa xiqqoo beeku yoon argeessi nama yoo torbaan tokko taates bira dhaqa jechuudha guutumatti aadaan kiyyana beekanii waan namni tokko kisiisaa ittiin qabu jechuudha akka waan eebbifama jedhan kana takhassusa kan qabu kana meejarii fi maayinarii jedhaniin afaan ammatti deemitiin irraa guuraa kanumaafuu olii gad deddeemee Harargee lamaan keessattii fi akkanumatti waan kana keessatti Sheekh Adam Tuulaa fa'aa
جادم تولا فاس بخاري رقران أقول سنة ما بجاني ما بتربانو برجع يجوا مثل إنسان رقرانه تون بوجا قرأ سات مورلا مثل إنساني سنة تنو قرأ سيجوا إنسان كذا مثلا كان ما هنا قرأ إنساني دي من يجوا ما شاء الله أكاس ما قاف شيء أمو تربية ليه نو بفاسني نكاسي سرّة وليجا جديمني فني هنگا غرا تفسيرا خلال شسوفي غرا مس تجويدا خنا خرجتي وني خن خلال شسوس جيتشورا فنوت أدى غدن سينين إنكم إلى غارة خندلو سنة تقدي عنا جرا خرج شوف هذا ديمني قموجي شوف هذا ديمني أسين بركات ترتيلا قديل اللي دبره يعني يا خيس شوف ثاني بكر إنتاين إنكم نو ولتي دي بفني فنوت خنا خن حديث برباچسو خن قرآن برباچسو خنا جدو عربية خدا لما مخدا سديس مالي أكاسي وليك أبني فني صدمي أفر أما إن شاء الله ونحن خناتو هاي همة قدام قبنا كخنيا سنة همة قبا وانته أكو مغا دو هنگا بوتا تربا بوتا تغاي أكاسيتي فكاسيتي وان كان أراسونا جيجو أما ما شاء الله فنو تهدو خنا جزاكم الله بارك الله فاني هدو دبرتني دوغا دخري نحويتيس خري فقيتيس خري حديثاتيس هدو برتني أسرتي ونن إسنغافتو برباد سوچين علمي دناتنا برتن هقوياتن كنا akka walii galatti amma meeqani fudhatattanii tilmaamtan gaafa quraana ittanii taakka ittanii baatan irraa qabe isiin kuni gudura san irraa qabe gara yoo akkam xiqqaate akkana yaadutti maali waan kan keessa amata hanga dargii kana dura وقول درجين دلوا قرتي وني جو سنجو لما وان سنجم ملي تجرب جتة جرا دي دمي وهي خلنا ما بعد درجي بوتو فلتني توما يادي كيسر لي يادي كيسر إذا نيجالي جو ما شاء الله جرا دي دمي وهي خلنا جاي جو ما شاء الله جزاكم الله أكن قام هاسو خيسن كان الرهو بدوتي نما هدو برديمتن نما هدو برديمتن الرامو باينا كخيسة تورتن شيء عام وتر جتشودا دقيقة ما شاء الله هالان قارين مي أك هررجي بها إنه ما هررجي لتعاتن التل على التملي بك علمي داف بك يوتيسن خك هررجي بها هنجرو الدولة هررجي بها هرخي سامي شيء كتر مقايم تملي نانو خمي هررجي بها ثم كقبدي وجندقو خرج عرسو خرمار رجاني بك بلنا أنت تيسن تنامي بوتا وراسة تباينا خيسة ترتن درسوت إسنجلا يا ودب تربة دب سدي خنا أولين جتشو أنا فوقها شيء عدم طولة برتسي نما هدو وجه طولة شورا أشوف بدن شيء أموت البرتة عنجا أمتا لغة أفبرت أفهم عليه أقول اللغة نانو أوداي يجود أما أوداي في خرق أرسا خرق أرسا خنا أكاسيت مجمع خرف حديث اللي أكاسي مكالا حالني أما حديث اللي شيء اسمه بكو خجا أمو أكاسيت سانسان اللي بيرا توري جرا خنا فهان أنا مو شيء أحمد بيران هدو توري ما شاء الله ما شاء الله وان لغة سليمة لي وان لغة سليمة لي سام بيران هدو توري إيجاد أفجيفتوتا خينيا شيء خينيا شيخ الزبور سوتشي علمي دافتاسسا علمي خيس هنگام أكتورن إنيو فارا أكبرتن جبابنا نقاسني جراني بقولنا بوده ولت ديبنا بقولنا بوده مو أكملتك قبتن ركوك قبنا خنا خيس دفته دام سيساني خولي جلا بقولنا بوده ولت ديبنا ترتي جاري في إسلاما يا TV إسلاما TV إسلاما خان إيسا هردو فيه إنك بنداما هاشم مشاما يا TV إسلاما الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجا أبوليين كينيا بقنا بوده ولد ديبينيجر ترتينو تي أرانتنا شيخ خينيا شيخ محمد زبور يوسف وجين جيسني شيخ بيكما علماء هدون الرائب بفمي قدنا رجلتا أنا هبرو مقالا واجو خيستي خان أرجمن بقولنا دورة ترتي بقولنا دورة الرخيستي مكا إساني الدور أدوتا إساني علمي لاف إيسا كان نوان إن يفرتك كبرتا تران واحد ولين كاسات الرّ إيجا شيء خيني إيجا لفاتي يرود إيرادا أكسب برتني فنيلي أدى غرفني صدوما أولي عربي دان فقه دان حديثان مسندان وانتو تجرو هند خارتا إساني قوت تنبودا بيتين يغا علماء قبصفتو داوان بيكمتوف نانو مچرچر
guddoonni karaa magaalaa Waaccuutii fi naannoo kanaas karaa gartee bakka sheekha isaanii Sheekh Amuu Watarfaa Sheekh Ahmad Habroo kan nahwii hunda irra barataa turan achirraa dhaqanii akka qubatuuf dhufan Waaccuu qubatan ilmii bal'isuu eegalan zabanni sun zaban akka ammaatii miti gufuu hedduu jira qoree hedduu jira tanaaf egaa sheekha eega qubattanii mee rakkoolee zabana keessanii san akka rakkoon jirtu nutilleen zabana sanaan achi turree hanga hubanne ni qabna darasaa taanee bakka bakka galluusii namni hundi ni beekaa mee yeroo qubattanii ilmii darasaan danaan sun qubattee yeroo hamtuu san keessa zabana wayyaanee san keessa akkasi qara'uu eegaltanitti mee rakkooleen isin qunnamee fi haalli jiru maal fakkaata? Khoni isin rakkoo baay'eedha kanumaafu bismillahir rahmanir rahim alif lam mim حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون جاء خالق سبحانه وتعالى خنافوا ليعلم الله الصادقين جاء والكاذبين جاء الله سبحانه وتعالى خنافوا سنة خالقاتي سين سنة خالقاتي نمدان دي أمنتا توحيدان ديمو أكا أمتا سنتي ديمو واندي سن قلنا من جيرو لكون قدام باي إنما قلنا مدان دوا خانن قلنا من مو سبب مسانين أكلمة خنطائي wanni juufaatu xiqqoo nama dhiba malee ilmaa mallattoo tokko kan nuti itti amannee itti gammannu tokko nu taate jechuudha. Akkasiin mokkoromuun sun mokkorri sun dhugumaan haqarra jirra. Dhugumaan haqarra jirra gartee fayyaa nagaa nu naannessu yaanni jedhamu nu jechisiisee jechuudha. Kuni wanni adda addaa shirri adda addaa nurratti xaxamuun jira namni amantaa hin feene egaa jira sidaafuyi kanaafu jechuudha ergamtoota adda addaa ergaa adda addaa ka qabu jira kanumaafu nu naannessuun jira. hanga lubbullee nu naannessan takkaa jira hamma namallee nutti bitanii nutummaanu hanga magaalaa keessa oduma qaraati irraa deemnu faa walitti buunellee jira sanuma cufarrallee man rabbi nu aansatuma akkuma zaman rasuulaa sanatti alayhi salaatu wassalaam mo'atuma turre akkasumatti gaa sunnuma khaaliqaati wanni namatti argamu bifa saniini wanti hedduu argame hidhamullee jira jechuudha. Baatii meeqaa hidhame? Baatii hanga torbaati jechuudha. akkasitti immoo rabbiin gaa achi boodanis nu baasee jira achi boodan barmootatti illee deebinee ammata tokko raasifne boodan akkasitti jechuudha ogurri qaraatiidhaan nuti kenname qaraatiin nu dhorgunis jira jechuudha kanuma cufa keessa dabarree alhamdulillah rabbi nu gargaare kanumaafuu muslimtoonni jirus jechuudha bakka jiru du'aa'iidhaa fi qabeenya ifiitiis waan nu gargaaraniif jecha namoota heddumaa wajjiin eega haaliqa keenyati jechuudha namni sangaa ilmoo namaa tokko tattaafateetuma akkasitti achi boodanis qaraatitti deebi'uunis jira jechuudha. Kana malee gaa ilaa maqaan keenya haasamuun ilaa federaala irratti hanga ta'u takka deemee jira. Kanaafuu sanuma cufaa'uu gartanii ibtilaa'uma khaaliqaati silaaf wanni khaaliqni dabarse malee wanni takka taatu jechuudhaan irra ciccinee achi boodan barmoota irratti gaa waraqaa baafannee deebinee jirra. achi boodan akkasitti gaa waan guddaadha rabbi subhaanahu wa ta'ala achi ibtilaa san boodan tumsa gaarii rabbi nu tumsee jira jechuudha. Maashaallah shayini gaa soortii isaanii keessatti hidhaallee baatii torba hidhamanii achi bahanillee majlisni isaanillee dhaabbatee waraqaan itti barrooytee maal ta'e rakkoo guddoo dabarsan. Kana malee gaa darasaa isaanii bakka garitti tatumamtus tamaal taatus waa hedduutu ture zabana san anilleen bira tureetiin jira. Sanun dammoo obsaan dabarsan kana malee yeroo baay'ee kamana murtitti deddeebi'an kan amma isaan maqaan dhahin hedduutu ture egaa gubbumarra fifiine malee mokkorri kara hedduudhaan dhugumatti qacoraanuma suukanneessu yeroo san ummanni keenya hin bayyananne hin dammayne rakkoo guddootu ture sanunda dabarsanii gaasheyni hanga ammaa barsiisuu itti fufan jechuudha. Meegaa sheekha gaafiin itti aantu uga dhageenyu gaa darasaan sheekaa darasaa baay'eedha. Yoo xiqqaate zabana darasaan 5,000 geessallee nin beeka anuu argeetiin jira. Gaafni 4,000 jira. Gaafni 2,300 jira. Akkuma beekamu gaa darasaa yeroo garii akka galaanaati ni baay'atti yeroo garii immoo gizeemma darasaan faan sheekotii adda addaa bakka adda addaa qubsiisan akkuma kanniisa gartee hunnoo bahuuti irraa darasaan qannafamuu jira. Yeroo ammaa gaa darasaan isaanii jiddugalaa yoo laalle naannuma 2,500 jidduudha. Mee darasoota danaa kana gaa darasoota danaa kana akkamiin barsiiftan haala barsiisuu keessanii
fanniin isin barsiiftan hedduu darasaa baay'ee kana akkami barsiiftan sa'a meeqarraa eegaltanii sa'a meeqatti xumurtan mee gabaabinaan waan kana akkas gaariidha kanmaafuu subii salaannee hanga subiillee gartee yoo masiidatti salaanne dheeroon dhaqabnu yaanni jedhamus jira kanmaafuu eegagalirraa qabnee haalli jiru duuba subii salaannee sa'a 11 jechuun nusatti kanatti jammarama ogguu sa'a 12 fi nusa geenye sa'a takka waan guunneef jecha barmoota irratti jechuudha maaddiin takka baati jechuudha. Kami tabaati? Maaddiin kuni maaddummaa gurguddaa kana keessa baha yookaan muuxxee taha yookaan musnad Ahmad ibn Hanbal faa taha yookaan Daarimii faa taha yookaan Adamul Mufrad kitaabni gurguddaan jira. خنماف كتابه ورقدا خناني جتشورا جمرة جتشورا أول الرخانة جمرة خنافو دوما خرب كبر موتا قرتني قليا إرتي ولدت بكتشوفا رفوسان أصنعين جرا مادي سديتي سجلي فاباسه برموتا أشرتي يجوا مجلسرتي يهاتون دنا مادين سجلي خنفان أكو ما مجت مواتي مال سناني نيس كيس جريت ختامنا خبوت ما تسناني الأمة بخاري مسلم إيه سبب كتبارة تمتون سبي سلام سبي سلام مكتبة جرا ما بودتنا مكتبة نقول جرا شيء صدق سلام بجزاء سا خفلو سبات هيدي نقول جرا وان كتابة ما هو أشي برسيف نجتشو تناف شيء أسدون إسنيس قبك أبو محمد رسا قلم سوق فابي ما شاء الله هي اتفاق أكاسدتي فكاسي تينغا سيرتك أراني بانا كتابا كان رانغا صديفو أفرفا قبدا كان را أمس خمودة مجرى خانة حفظ جرى جتشو تبودن أشيلنا وقولنا تفسيرا يقلا ساعة أفوري في نصرة دران جمرات الري أما موري بمي جرى شاني في نصرة سينا تفسيرا مسجد بلاتي سينا جنا مسجا خطابة خرط توحيد خناتو سينما أكاسيجا توحيد إنني خرمن عقيدة جانين خناف إن شاء الله وشهر ما جامل عقيداتنا ما توحيد مجتشو لا تو رجع إجاجرني خناف سانن كان إتأنسنا تبودن و40 فا كلمة وبلوغ فا رياضة فا تجريدي فا كسيتي يجودا كتابة هم كوني خنا دبين ديسنا قلي لقادا كتابة عن اللين مطرنو عن قبو ما ديلين جران غرغدون تون مختصرات في كونكم مسجدتي hanga magriba duratti tambarattu jechuudha hiriiraan seenan namni baay'eedha hedduudha hoggaa maaddii masalan fakkeenyaaf buluugni seenu warri tafsiira qara'e jalaa bahaati kun immoo hiriiraan alarraa seena osoo gara gaafiitti aantutti hin dabarre masjida kana duraan soro bakka jedhamtu ture masjida xiqqaa tokko achirraa tattaaffii alul khayriinis akka sheekh Muhammad Aliyyeetiif sheekh Sabuufaanis masjida amma jiru ونيدا خنا جارن كونيلين إسنان كده إيجاسي مسجد جودة استانداردي إيجته خامن تنا خاك جودينا خينيتي تكفر رجل مسجد بلّا مشى أميات إنجارة بخير أكمل ترجموا تنديسان خنا خيسة جهة جودة نمنيك أبو سلا جهة هو جد نواني لين كيسان ومان كبا أواز نبلّاني أكا تكفت كيسان تو رمني سين جتّن جتّو أكاسي جاي إنه خوني مسينا خوني أقدر اللي سببا خطاني يورينو تأسان وجدّودا شيء متمالي فادا مسيني بودا خوني سرور أقو أسمو قلشان إنه سنجارة ميت جدّودا هم جيرو خوني خون شفتينو نهانك أتير ركون قدّان أمتا خنالتي وار أرقامي في جدّا نتلي ندو تتافني منا جمعنا أقو بي إتي أقرتي إتي وليك أبو تقول لي إيجا جاري بودن لي ركون كونفورماتا أمنان مسجد قدّا خنا يو كانت هاتي مالي ننفور جدّودا أكاسيتي يجو مسجد خنا إيجال أكاسمتي توكلت جنيت ما إيجال لي أشبه نمو نموني خونيجا شيء مفاجئ نمو قرتي نو هبتاني ثم سجان أشبه أبو نجيب بلاد بينجيسه أبو نجيب كوني تافته أكاسيتي جوهان كان أكاسيتي أرجم سيسه أكغرتي بكجاو صدرك قدرتي ساتو رجل جتشودا
غاري إن شاء الله متاج كستي فانيس كان خيسا. متاج فاجئي خانما فوجيتشورا كستي غاي نينسي دودا تتافته ما شاء الله. كستي مو أبا وان كان قلتي ربي في تشيسي جلا غاي وان كان رأس صدرك قدرة غاي ودان أبو نجيب أبو الراني. نجيب كس. جزاكم الله ما شاء الله. إيجا محمد أيفانيس بفني لعلني بكيوت للبتني أبو نجيب وان كان ربي جزاها خفلوا في بروجكتي قد مسجد أكس فكاتو سن لفاتي ميكان إساني في شيخ محمد علي يتيس خنن بروتيس هدو رقاي وخاصة أبو نجيب وانسان هدو لفئي لفيدو داتي مسجد بلع رانتنا درسان اتبوك أتي أكا فيتت اتدبفتي أكا فيتتي كراسي سور أفقهو جارمي أبرشيني مسجد بلع سن كيست برسي ساجرا هاتا وقروا أمالي ركون افتو يوجر عتس وأن مدة الرأيت يرو أمان تنا زيارو فنتي أكنما زيارو تكو ونين أن أرجس مسجدني بلعته الراخن كي مايكروفوني جان سجلي هندو كنترول قدو مايكروفون تكون كن سجلي بوسه ولا جهودي دنيفا ركون جرتي مايكروفون قدّا سنيلي هم مسجد خنا وجديمو كستاندردي سا إيجت ربي ساني هابي تجيتشا iddoolee wudu'aatii fi bakka mana fincaaniitii fi maalin wantoota kana jala deddeemullee hafees akkuma guddaa san rabbi fidetti kanallee rabbitti haa aansu jecha sheekha gaagaafiin itti aantu gara xumuraa geenyee jirra hanga ammaatti nama meeqaat isinirraa qubate silaa nama hedduudha ulamaa'ii gurguddaa ka isin yaadattan kan dhaqee qubatee isinirraa qubate nama meeqatti tilmaamama hayaadattan naannoo gari illee odoo maqaa dhooytanii kuma godinatti gaariidha. Gaariidha insha Allah namoota hedduudha namoonni kun gara wannummaan nuti jala deemnee qubsiifne bichaanu ammaan dura bahe jechuudha. Amma barana amma bahuu deemu malee amma barana gaa guyyaa Shaabaan irraa 16 fi diidamarratti jira jechuudha. Baay'inamni jira jechuudha. Kan qubatu. Baranumaa waajjii fixatanii gaa guyyaa sanii makiinaa naannoo bakka jiranirraa fagoorraa xiyyeeffatanii guyyaa san taqabbalatan jira jechuudha. Tokko ol geessine gaddeebee eega ol geessine booda ammas kaanillee bahuun keenya guyyaa 20 argama jechuudha. San dura osuma kan baranaan ta'initti jechuudha. Bareen gaddaati nama 5 jechuudha. Warri amma zamanuma rakkoo kana keessatti akka gooneetuma qubatees jechuudha. Gara nama 56 mootorbanii gaan jechuudha. Kanumaafu gaa'uno naannuma teenya tanaa'u miicatarraa machaaraan har'a goromaa jechuudha. Kanumaafu jechuun balballeettiidhaan asuma jechuudha daaloo kanaan asuma khaarran baddeessan ammallee gaa ciroo sanumatti deemaa mallee ta'uu baata. Ezilee akkasii hunu sheddiidullee akkasii ciroo sani kanaafuu gaara nugusees akkasumatti jechuun dingatees akkasumatti baadiyyaa harargee heddumee kana keessaa baanu harargeen alaa'u. Harargeen kunis harargee gadiitis akkasuma ilaa fadisii bara dhangaddaa nama ilaa fadisii galaa jiranii kanumaaf bakka cufatti faca'aa jiranii akkasuma jimmaan akkasii wallaggaan akkasii ilubaa boora akkasii arsii akkasii arsii lachoo baalis akkasii kanaafuu namoonni kun kan miilan jala deemnee gara 56 fi 7 kana ni gajechu guutumatto bifa kanaan itti jirra alhamdulillah rakkoo san ibtilaa eega taane boodani nusraa guddaa kana ummannis waan kana beekanii fi hogguma cufaa'u wanni katti nu tattaafataniif jarri suni waan kana beeka akkuma zamana kaafira qureeshii sanitti waan kana argame jechuun akkatti hidhaa fi rakkoon cufti wanni argamtu tanaaf rabbi nu tumsee ono sadarkaa kanarra geenye jechuudha warri barata oromiyaa bicha osoo hin ta'in dabuubis bakka adda addaati jechuun maqaa kana afaan baranii ila asitti jira jechuudha dhufanii qara'aa jiran jechuudha karuu jala deemuu hin dandeenye ammallee ono sheeyyaasiin kajaan amma fixeetu warrummaan kafaa jira jechuudha kafaa eessa jira jechuudha akkuma cufaa'u akkasitti gaa insha Allah haala kanaan ilaa gaditti ilaa bakkuma cufattu argamaa jira hanga Sumaalee ga'utti illee jira bar
Somaaliin illee jira gaafa amma rakkoon uumamte san taa'aa jennee dadhabne namni isin tokko jiru as keessatti nu keessatti orma jajjabaateetu asi haree fiiguu danda'e jechuudha. Akkasii ilaa fiiqillee jira amma namni tokko qaraaysu. Fiiqiin tunees. Karaa baabbileen akkatti gaditti deeman kan. Maamatu sen jenne ilaa achitti qaraaysu jira jechuudha. Akkasitti inshaallah bifa kanaan akkasitti babal'isaa turre kan jala deemne bicha. Kan jala deemin ammoo akkanumatti hedduudha duuba hisaaban ala jira. Kanaafuu hoggoon olii gad deemullee wanti ani irratti mul'ataa jiru jira. Nama jaha moo torbaatu gaafa mattutti gaafa tokko nutti dhufan. Nama qaraaysu isaan cuftee nu. Nu beektaa jedhanii isa tokkoon ishee jamaan tokko waa xiqqoo ishee irra beeka malee isaan beekuu hin dandeenye. Isinuma dhufan. Naannoo kana kan qaraayisuu fi kan imaama ta'e namoota wanni kana nama hanga 80 jirraa hamma jedhan takka ga'a jechuudha. Naannuma sanuu. Naannuma san Ilubbaa Booraa bicha keessatti jechuudha. Kanaaf godina lamaan keessatti yaada kana kennani. Kanaafuu namni akkuma dalloo gaa seexaabboo sana akkuma nu Abdallaa tuqorratti himan sani akkasitti inshaallah nasiba guddaa rabbi nuu kenne qananii guddaa akkasitti rabbi nurratti tola oole akkasitti waan kanarra jira jechuun inshaallah. Baarakallah sheeka keenya dhageessan wanni isaan himan dhugumatti waan nama gammachiisaati. Dhuguma sheekni keenya bahara ilmii burqaa tawhidaa qabsoo meeqaan biyya carcartan biyya waa meeqaan turte gaa amman dubbannu tawhidaan misoomsanii kana godhuun immoo qabsoodha laffaatiidha. Dhugumatti ulamaa'iin isaanirraa qaree bakka hedduu jira. Kabiirri xixiqqaan masjiidatti itti gaafatamaa tahee kaan tahee hagan qabu kun kuma 20 caaliin jedhe. Kanaaf ulamaa'ii gurguddoo isaan qubsiisan qofa kan himanii darasaan isaanii wallaahi hedduu namnichi keessa dhaqee beelaa fi dheebullee yaadatu. Sheekha gaafillee heddummeessee ta xumuraa jechuudha. Ta xumuraa wanneen isiniin jedhu qabsoo isin gootan kanarratti gaa laa namuu qooduma keessaa qaba. Anilleen dhufee isin ziyaarullee taatu rabbi biraa sawaaballee dhabu waan dallaalaa waan dhabu jeetii yaada. Meekka waliigalatti isin waan ulamaa'ii danaa kun isinirraa qubatee kabiirotii danaa kana ulamaa'ii danaa kana facaasuu kana keessatti gahee guddaatu jira gaa ulamaa'iin amma ka isin maqaan dhayin hedduu baratu amma daaruma labuu kanoo fudhatte shee Isaa Muktaarii shee Abdurrazzaaqiin hagan qabu gaa magaalota biyya mara jiran. Kanaaf lakkooyneef innoo jenne sagantaanu dhaamsa waliigalaa mee isin maal dhaamtan darasootaafis warra biyyaatiifis hawaasa isin jaalatu kana hundaa'u dhaamsa waliigalaa ka dabarsitan yoo jira. Gaariidha hawaasni naannoo keenyallee jechuudha ka caccaritti bakkummaan cuftinuu jechuudha yeroodha rakkoon jirtu cuftinuu bakkuma cufaa jechuudha Harargee gadii fi olillee osoo hin jennetti cuftinuu warri amantaa qabu yeroo san keessatti illee gargaarsa guddaadha nu bira dhaabbatan jechuudha. Karaa horiilleen karaa waayyuulleen ilaa nutiin kun ogguu yaanu san booda san ilaa nama 30-40 fa'a wajjillee yaanee jira jechuudha. Karaa olitti hogguu gartee ugura san ifirraa kaafunuuf sassoonu sani akkasitti nu bira dhaabbatanii addunyaanis waayyuun nu bira dhaabbatanii du'aan nu bira dhaabbatanii waan ta'aniif galata guddaa galata isaanii khaalidni jechuudha badhaasa isaanii jannataa rabbi nu haa godhuuf ja'aan jira. Kanumaafuu bakka jirru kanatti illee jam'aa biyyi hanqana dandeessu hin jirtu. Qaariyaa baasanii wanni laa qaariyaa biyya gadii sanitti hogguu daantu namni tokko ganama baasanii kun galgala kabaasuuf ajjira jechuudha. Maaliif innaa diin kana jaalatuudha jechuudha. Nammaan tokkichi bakka lama faa jiraatu jechuudha. Kanaafuu matumatti danda'anii ka inummaa nam lama qabuu jira, ka sadii qabuu jira, ka afur qabuu jira jechuudha. Haalli isaanii haaluma ansaarota gartanii gaafa dura biyya Madiinaa amantaa qubsiifte jechuudha san fakkaata. Kanaafuu haala gaariidhaanii galata guddaa rabbi isaanii haa galchu. Kanumaafuu du'a illee isaanii godhuun barbaade barataanis ammas fuulduraafis namoota gaddeemu kana cufaa qubsiisuu kana keessatti maaliin arge oguu jettan namni duraan darasaan ala yaa turte kanumatti akka ijaalatti jechuudha. Maaliif qaraatii tana barannee bakkaan hin geenyu yaada jedhamu namni kun qaba jechuudha. Hagusiiftuu namni kun bifa kanaan akkatti oguu qubsiisuu eegallu namummaanuu tasgabbaa'ee qaraatii oofuu eegale jechuudha. Idaan ilmi abaluu tokkotti qubate jechuudha naannoo namni itti qubata kanatti ni argaa mire. Kanaaf nasihaan kun keessatti waa hedduun argee kanaafuu bakkuma cufaa'uu diin kana jaalata waan ta'aniif kanumaafuu akkuma jiranittis kabaratus rabbumaa jecha baratee
haana qubsiisanii namarraa waan kana fudhadhaa jechuu osoo hin ta'in nuti immoo nasiyaa haa yaannu fi inni akka ibaadaa isaaf jalaan balleessin yoo jala hanqatte illee gartee na jala hanqatte jee kana yaamu fa'aa jira sanillee darasummaan irraa beeytee fa'aa akka nasiyaatti haa nutti himtu malee isaanis akka jalaan balleessine warri qara'ulleen hamilee dheeratee sadarkarra gahuu barbaachisaadha sadarkaa ulumaa utarra gahuun barbaachisaadha ilmi cufaa'u hamilee gabaabbatuu dhabee baratu barbaachisaadha biyyiinis akkuma hoo agartee amantaa tanaa jaalala isii qabdu kanattis rabbi ilmaan isaaniitis isaa barsiisu akkasitti namuu amantaa tanaaf kan gargaaruu fi kun kan qara'ullee namuu jajjabaatu jajjabeenyan hawaa fi rabbi haanu jajjabeessu jechuudha yaada jechuudha. Maasha Allah kuni warra biyyaa warra darasaa qubsiisee darasaa baratuuf dabarsitan kabiraa hoo namoota isin jaalatu jira naggaadota keessaa warra biyya alaa jiru keessaa Ameerikaa Suudii Maalii Sheezza Buuri yoo jaan amma nutu maqaa keessanii mannaan alamul kanaaf isaan kanaawee du'aa'ii maal gootanii isaan kanaafis gaa umrii dheeraa umriillee addunyaa kanarratti rabbi haa dheeressu qaceelloo bireeddi rabbi nu haa kennuu fi taqwaa isaa rabbi nu haa kennuu fi imaana keessa fi gubbaa islaaminaa keessa fi gubbaadha walxaxxi rabbi nu haa kennuu fi ilmaan isaaniillee rabbi nu haa barsiisu jiruu isaanii rabbi nu haa tolchu kanumaaf yaadni guddaan jira dhugaadha nuti immoo amantaa kana malee waan itti barmoota kana malee waan itti bobbaanuu qabnu hogguma gartanii gaafa dura dhaabbadhee wanti kun sagaleen kiyyaa wanni fuudhameef ani dukkaana kiyyaan irraa cufameedha bari wanni ja'a jiru kana malee wanni itti gadi ba'u hin jiru jenna namni tokko gartee amantaa qabu akkuma ol keessa jiranii aariin isaan qabatte jechuudha maali seeraan ala cufan jedhanii tattaafa bareedduudha wanti sun argamte waan ta'eef kanaafu insha allahu namuu akkuma jirtanitti du'aa isiniif goonaa nu jaalatanii nutillee rabbii jecha isin jaalannaa rabbi isinii wajjin haa jiraatu jechuudhaan du'aa idhaamaaf jechuudha. Jazaakumullah dhaggeeffattoota keenya sheeyni yeroo keessattuu majlisni cufame san keessatti anilleen tattaafadhee dadhabee haalan itti jalaa galee jira bakka meeqa deemanii sabriidhaan fixatan san keessatti gaa warreen du'aa'ii godhan haqabeenyaan cinaa dhaabbatan yeroo isaan hidhaman ilmaan isaanii maatii isaanii keessa jiraatanii fi godhan sheeyni ooyiruu biraan qabu waa takkan qabu waan qabaniin akka sheeyni alaamana yaanne godhan hedduutu jira kan ol baasanii maqaa isaanii dubbatu hin jiraan hunda rabbi jazaa kafaluuf hin ja'a dhumarratti immoo keessattuu zabana rakkoodhaa san waraqaa sanillee isaanii barreessanii ol erganii fixuu keessatti sheekha tokko jira gaafsan dhimma islaama godina keenyaa ati sheekh aqiilisi sheekh aqiil shariifaa jaama wallahi zabana kananillee hin beeyne jiraatu rabbi umrii haa dheeressu hedduu nama gaafsan tattaafatee wanni san itti dhagahamtee qabsoo guddaa godhe keessa shariif aqiil fi kabirootiis hedduu jira kan nuti maqaa dhabuun barbaanne walumaa galagaa kan rakkoo san fidellee sheekha ofii jettanii fi afoonaa lillaa hundaa'uu gartee maaliif hundi diinuma jeeti malee hamtuun hin jirtu sheeyni sanillee hamtuu san godhees hunda dhiifama gooneef jaanii kammoo saniif cinaa dhaabbate hundaa'u rabbi jazaa kafaluuf jecha تورتين شيخ خينا شيخ محمد زبوري وجتوري أسرت مرما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا آل ما تجابي خنا بفيس شري نكا بسينا كاري بشيخ محمد زبوري بشيخ محمد زبوري يا آل ما تجابي خنا بفيس شري نكا بسينا كاري بشيخ محمد زبوري بشيخ محمد زبوري نور قلبي